She's famous here in Saudi Arabia. It's been 3 months I am looking at her. صح؟ ولا كلمة. بعد خلاص أنا ولي بالي. You go with them. I hate you. I don't like you. خلاص. Bye. Akkanatti yoo likkii itti himanii likkii ofii yoo arganii jarri namarraa gadi teechi yookaan immooyyuu mataa gubbaa nama baatee teechi. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoon jalqaba irratti akka argitan kana jechuudha. Viidiyoon kun maal akka ibsuu barbaadu namoonni siniin galle viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Isheen jalqaba irratti argitan kun sarraatinyaa Filiippiiniiti. Akkuma sinii gola ormaa keessa hojjette osuma gola ormaa keessa hojjettu immoo tiktookera irratti immoo feemeseewota jechuudha. Akkuma ijoollee keenyaa gurguddoo feemesoota keenya jennee akka ija keenyatti ilaallu isheen illee biyya isheetiif feemesiidha jechuudha. Haa ta'utii garuu akka carraa ta'ee aga ji'a tokko fuula miidiyaa irraa badde jechuudha. Yeroo fuula miidiyaa irraa baddu kana jaarsi madaamii namichi arabaa kun ishee takataalaa ture. Inuma eegaa viidiyoo gadi dhiistu guyyaa kaani suuraa ishee kanatti viidiyoo irratti hojjete jechuudha. Maaliif baddee rakkoo maaliitiif baddee yeroo baay'ee nan eegaa viidiyoon isheen hojjettu natti tola garuu amma immoo nan dhabee jedheetoo viidiyoo ishee irratti dubbate. Viidiyoo ishee irratti kan dubbate jedhee isheenis immoo akkuma nama kamiitu ni dhuftee jennaani deebii isheen deebisteef argitanii likkii itti himte jechuudha. Ijatti himte laayikii keetis hin barbaadu sisiin barbaadu deemii jettee nan ilaallattu ati nan ilaallatu na barbaaduunis hin ilaallatu jettee likkii itti himte jechuudha. Asirratti gola ormaa keessa hundi keenya biyya ormaa keessa hojjenna. Biyya ormaa keessatti akka hojjenneetu jiraannu yookaan immoo akka kabajamne jiraannu kan nu taasisu tokkoffaan nyaara keenya jechuudha. Shamarran nyaara keenyadha. Maaliif jennaan nama kamiifuu nyaara hiinnetu kolfina taanan nama kamiifuu akka barbaanne taana yoo ta'an jarri mataa gubbaa irratti nu baate. Kanarra suuraa ishee maxxanseetu nama isheedhaan yaadi fakkaatee ishee barbaadu kuni borumooyyuu mataa ishee gubbaarra ba'ee waan biraatti irratti raawwachuu ni danda'a. Biyyi kun biyya isaati. Inni waan barbaade gochuu ni danda'a jechuudha. Isheen sarraatinyaadha. Dhugaa garaa nageesse jechuudha. Dhugaa keessa kiyyaa'een kolfee dhugaa sagaleen fuudheen kolfee maaliif jennaan akkanatti kunoo jara likkii yoo itti himan namarraa gadi dhaabbattee teechi jechuudha. Kanaafi ani wanni nani jechuu barbaade asumarratti ijoollee baay'een gola madaamii keessa jiraatanii jechuudha. Beezawweena hiriyaan tiyya takka Tigreedha jechuudha. Tigree tanaa agaa biiroo tokko wajjin hojjenna malee mana tokkotti wajjin hin hojjennu jechuudha. Biirootti wal argina gizee biiroodhaan anis isheenis jechuudha. Guyyaa 2 guyyaa 3 immoo biiroo keessa wajjin akka tasaa yoo burree sirriitti wajjin haasofna jechuudha. Dhuma wajjin haasofnu maal naan jettee gaaf tokko akkanatti ijoolleen madaamii yaalii gudeeddii narratti raawwatanii naan jette dhugaa narri fadhee dhugaa rabbii si tuqaniiree jennaan garuu nan tunne garuu waan akkasii san yaalanii turanii sababbi kan maaliiti anuun beeku isiniif galee tokkoffaa irratti jarri wanta akkanaa namarratti yaaddu garuu akka wanta akkanaa namarratti yaaddu kan taasisu simmataa keechan mana keessa jiraattassan keessatti dhiironni ni baay'atu yoo ta'e isin mataa keessan gadi qabachuu qabdu. Dhiirri isaanii badaadha. Isiniif galee sarraatinyaa ta'uu keessan sirriitti beekuu qabdu. Ijoollee tokko keessattuu amma ijoollee amma dhufaa jiran irratti mallattoolee akkasiin arga. Mallattoolee akkuma argan ta'uu gad of qabummaa tokko dhabuu bifa sarraatinyaatiin maaliif akka biyya ofiitti ba'an warroonni dagatan ni jiru jechuudha. Gola madaamii keessa haga jirtutti mana namaa keessa haga jirtutti bareenni mana namaa keessaas hin fayyadu waanuma takka illee na amani jechuudha. Uffata gaarii uffattee uffata bushaa uffattee wanta tokko wanni si fayyadu hin jiru jechuudha. Kanaaf mataa kee gadi qabattee jechuudha.
jiraachuun dirqamaa jechuudha. Uffata madaamis uffadhu siin jettu uffattee mataa kee gadi qabattee rifeensa keessa tarattee jechuudha. Haala saniin gola ormaa keessatti hojjechuun dirqama si barbaachisaa jechuudha. Kanuma siin jedhu gaduuf qabummaa jechuudha. Miskiina fakkaachuun dirqama. Namoonni tokko tokko ani miskiinaa miti minaamina jechuu dandeessu. Lakki miskiina fakkaachuu nan jira jechuu dhiisuun dirqama. Jireenya keenya boruu dukkaneechuu yoo hin barbaanne ta'e har'a gadi jennee waan jarri nuun jedhan ajajamnee tole jennee hojjennee yeroo dalagaa keenya finne deemnee kutaa keenya gallee taa'uudha jechuudha. Isiniif galee ijoolleen tokko tokko dalagaa isaanii yoo fixan kan madaamota afoo taa'antu jira. Akkasumas immoo madaamota afoo taa'uu namoota isaanii afoo taa'uun kan barbaadantu jira jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti beektanii dubartii fi dhiirri wal arguun akka Saa'udii kanatti baay'ee safuu guddaadha jechuudha. Isiniif galee dhiirriif dubartiin walitti haasa'uun, dhiirriif dubartiin ijaan wal arguun, dhiirriif dubartiin harkaan wal cabbaxuun baay'ee safuudha jechuudha. Ana wanti tokko tasa na mudate. Maal wanti na mudate immoo akkasin hin mudanne. Ani hin beekun ture jalqabaa kan dhufe hin beeku osoo hin taane manuma nama jiru kana jechuudha. Manuma nama dalagachaa jiru kana jiini ji'a Ramadaanati eeda jechuudha. Ayyaana waggaati eeda irratti kan beektu ijoolleen mana haadholiitti kabaju jechuudha. Boroo ba'anii akka nama kamitti obboroo sa'aatii jaatti mana baanee deemne mana haadha namichaatitti jalqaba achi dhanne achi xumurre mana haadha namitti dhanne jechuudha. Anammoo dhugaan sinitti jarri ka baay'ee na jaalatu keessattuu mana haadha namitti yoo nan dhaqu achi bakka akka faamiliititti na ilaalu jechuudha. Sarraatenyaan isaan faamilii kana keessa hin jiru amma fidatan malee duraan faamilii kana keessa sarraatenyaan hin jiru ana takkittiidha. Achi soo naqee akkan hojjedhuuf hojiidhaaf jecha na sossobachuuf jecha akka ijaatitti na laaluu jechuudha. Jaalala kiyya osoo hin taane jaalala humna kiyyaatiif nan beeka kan ammoo gadi bu'e. Innaa maalan ta'e isinitti fakkaate obboleetti namitti kana dhufeetuma giddumaan na cabbaxi naan jedhee nagaa naan jedhe jechuudha. Booda qaana'ee tan cabbaxe jechuudha. Eebannee akkamitti cabbaxxe jedhanii obboleewwan hundinatti ka'anii isattis ka'anii lolanii jechuudha. Rifadhee bakka hin jiru wallaalee jechuudha isiniif galee. Kana wanni isinii kaaseef biyya Arabaatitti dhiira tokko harkaan cabbaxuun siruma koongumaa hin danda'amu. Dhiira Arabaa tokkotti haasa'uun hin danda'amu. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkanaatirraa of qoxxoo bahaa yoo isaan sinitti dubbatan likkii itti himaa jechuudha. Likkii aga isaan ga'u itti himaati mucuggodhaa ofirraa arrabsaa. Bakka isaan daangaa keessa yoo darban jechuudha. Dhugaamee fakkeenya fudhadhaa obboleettii teenya tana zeegan ishii Filiippiiniidha. Haala kanaan isa qaanessitee rifachiiftee jechuudha. Kanaaf miidiyaa irratti illee isaan yoo sin beekan ijoollee baay'een amma miidiyaa irratti nu argan jedhanii ijoollee baay'een isaa wajjin namoonni haasa'an akkuma barbaadan ta'anii jiru. Laarraa qoxxobaa jechuudha. Biyya ormaa keessa jirtu boru dalaga akka tasaa mana saasan dhaquu dandeechu. Barkanarraa amma ollaan irraan techanii hojjetan akka tasaa dalagaadha mana saasan seenuu dandeechu ijoolleen ala hojjettaffaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Iddoo jirtan ilaalaa. Maaliif akka manaa batan ilaalaati. Bakka dubartoota isaanii faanaayyuu isaan faanaayyuu haasa'uun isin hin barbaachisu jechuudha. Sababbiin isin hin barbaachifne beektu isaanii fi isin kan walitti isin dabale kan mana isaanii keessa jiraachaa jirru ani isaanii hojjedhe isaan immoo baatiidhaan maallaqa koonaa kennuudha malee isaan wajjin dhaabbadhee haasa'uu wantoota garaagaraa dubbachuu miti jechuudha. Anamma jara kiyya hojii kiyya yoo fixadhe isaa wajjin haasa'ee yeroo kiyya gubuu irra dalagaa koo fixadhe taanan viidiyoo hojjechuun irra filadha jechuudha. Viidiyoo yoo nan hojjedhe kana irran filadha malee isaa wajjin taa'ee kan isaan wajjin qaxxaa'ee haasa'u dharra'us hin yaadus jechuudha. Nama daalus jechuudha. Maaliif jennaan wanti isaan wajjin taa'ee haasa'u maaliin isaan wajjin haasa'u maali kiyya beeku maali isaaniitiin beekare maalan wajjin haasa'uu danda'are. Isiniin jedhaa kabajamtoota kiyyaa kaayyoon isinii fi isaan walitti dabale anaa fi isaan walitti dabale kaayyoo jireenyaati malee kaayyoo haasaa walitti dhufeenya isaan wajjin walitti dhufeenyaa fi waliigaltee garaagaraa uumachuu fi miti jechuudha. Isaan wanni irraa barbaadan dalagaa kiyya haala bareedaa fi haala siraatan akkan dalagu qofaadhaa mitire. Anis dalagaa isaanii maaragaan dalage isaanis mindaa koo akka maaragaan naa kennan qofa kaayyoon kiyya malee isaan wajjin haasa'ee isaan wajjin akkas ta'e isaan wajjin qixxaa'effachuu isaa wajjin qixxaa'ee haasa'u tasumallee kaayyoo sin qabu jechuudha.
dhugaan isinitti himan. Ergan biyya kana dhufe ergan mana kana seene ani shi'enni irraayyuu uffata xalabadhee hin beeku jechuudha. Maaliif jenna maal naa godha uffanni amma xalabadhu gaafumaan galu waan na barbaachisu bitadhaa tokko na keessa jira. Akkas isinin jedha kabajamtoota kiyyaa. Kanaafuu jararraa of qusadhaa isinin jechuu jaaladha. Barumsa guddaa isiniif haa ta'u viidiyoon kunni. Ani viidiyoo kasumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtumoo turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana like share subscribe gochuun dagatinaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.